Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Maraab. Viidiyoo keenya kanarraa keessatti kan ilaallu kaleessa galgala baay'een keessan live irratti ilaalaatiin turtan jedheetii yaada. G Power TikTok Creative Award 2025 kalee galgala egaa live irratti namoonni garagaraa badhaafamaatiin turanii egaa miiliyoonara warroonni ittiin ta'anillee baay'een jiranii. So har'a kan isiniif qabadhee dhufe mee waa'ee awardii kanarratti waan tokko tokko isiniin jechuu barbaade. Sababni isaas xiqqoo isii sabummaan kunis nutti jira natti fakkaata. Ijoolleewwan keenya afaan Oromootiin kontentii garagaraa hojjetan bal'aa qabna. Garuu awardii kanarratti nam tokko qofaan arguu danda'e. Innis Munaamuun baay'een keessan ni beektan diraamaadhaan mucaa san qofaadha achirratti arguu kan danda'e. Saniin alatti namoota biraati jechuudha badhaasota kanneen sassaabataatiin turan. Baay'ee namoonni kunneen maaf itti fayyadaman jechuu kiyyaa miti. Kireetara gaarii waan ta'aniif hojii kana hojjetanii waan gaarii hojjechuu argachuu danda'aniitiin jiranii akka kiyyatti ittan gammada isaan argachuu isaaniiti. Garuu asirratti wanti hubachuu qabnu maalidha? Nuti Oromoon eessa jirra? Social media kanarraa indoom eessa jirra bakka kamitti argamna kan jedhu waan tokko tokko isiniin dhaqqabuudhaaf. Egaa badhaasota 27 qophaa'an keessaa namni keenya namni itti fayyadame nam tokko qofaan arguu kan danda'e isin yaadachiisuu ni dandeessanii ijoolleen tokko tokko ni jiranii kan beeku jechuudha. Garuu afaan Oromootiin namni hojjetu nama tokko tokkodha. Innis Munaamuun baay'een keessan ni beektan. Kontentii kireetara afaan Oromootiin hojjetan keessaa sabummaadhaan miti kan isiniin jechaa jiru. So eessa jirra nuti? Bakka kam jirra kan jedhu hundi keenya iyyuu of ilaaluun murteessaadha. Egaa badhaasa kana guutumaan guututti badhaasota 3 badhaasota qophaa'an keessaa fudhachuudhaan TikTok Creative Award Best TikToker ta'eetiin kan filatame Adonai no Saggit jechuudhaan kan beekamu. Egaa mee shillimaata kana yeroo inni badhaafamu ni ilaalla. Ergasii immoo badhaasota 27 kanneenu tokko tokkoon eenyu akka mo'ate isiniin dhaqqaba. Kana kan isiniin dhaqqabuuf nuti eessatti argamna? Content creator ta'uu maaliif dadhabne? Content creator cimaa ta'uu maaliif dadhabneetiin damee biraa irratti keessattuu jibbummaa irratti, sabummaa irratti, gandummaa irratti, siyaasa qofa irratti, wanta hin taane qofa irratti kan hojjechaa jirru baay'een jira waan ta'eef so kanarraa baatanii biizinasii akkanaa hojjechuu ni danda'ama. Content creator cimaa yoo taate yeroo ammaa kanatti badhaasota akkanaa kana awardii akkanaa kana irratti hirmaattee hojjechuu badhaafamuu ni dandeessa. Badhaasni kun afaan Oromoo qofaa miti afaan hundayyuu kan hammateedha. So isa kana irratti hojjechuun dhabuun immoo hedduu tokko uummata keenya duubatti hambisaa akka jiruu fi social media kanarraa uummanni keenya illee jibbummaa qofa irratti siyaasa qofa irratti barbaannee akka arginu taasiseetiin jira. Bakka siyaasa qofatti nama keenya arguu kan dandeessan bakka gandummaa keessatti gandummaa irratti wal sassaabee TikTok kanarratti ni argita. Gandummaadha yeroo wal arrabsu yeroo wal xiqqeessu gocha suukkeessa yeroo wal irratti raawwatan yeroo gandummaadha gandaan wal qoodanii wal arrabsan kana qofa kan arguu dandeessu jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa namni kontentii bareeda qabatee kontentii kireetara cimaa ta'ee dhiibbaa uumuu danda'u afaan kontentii afaan Oromoo kanaan hojjetu hin jiru. So kan namoota biroo ilaaluudhaaf dirqamneetiin jira jechuudha. So mee mucaan jalqaba egaa badhaasa G Power Creative Award 2025 bara kana kan mo'ate TikTok Creator of the Year TikTok Creator of the Year jedhameetiin kan badhaafame Adonai mee shillimaata kana haa ilaalluuti walitti deebina. TikTok Creator Award of the Year kan jedhu kun badhaasni kun namoota lama gidduutti adeemsifamaatiin ture. Yutiinaas Muyyattii jedhamtu kan afaan Amaariffaatiin hojjettuu fi akkanumallee Adonai Saggit jechuudhaan kan beekamu jechuudha. So isaan lamaan gidduutti badhaasni kun makiinaa kun yookaan immoo TikTok Creator Award of the Year kana kan ni argatan jedhameetiin tilmaamni guddaan kennamaafii ture. So kanaanis egaa mee badhaasichi eenyutti fudhate kan jedhu haa ilaallu. Are you ready? ተዘጋጅታችኋል ወይ? ሲጠብቁት የነበረው ጊዜና ሰዓት ላይ ደርሰናል። Jaroota lamaanidha asirratti kan mul'isaatiin jiru kaameraan argaatiin jirtanii Yutiinaasii fi Adonai. So artist Sarawit Fikre ነው። egaa artist Sarawit Fikreeti jechuudha kana kan ibse egaa shillimaata kana eenyu akka argatu kan carraa kana kan baase yookaan immoo nama kana kan argisiise. TikTok Creator of the Year Award የ2025 G Power TikTok Creative Award አሸናፊ 2025 G Power Creative Award kan bara kanaa jechuudha. Eenyu laata? Lamaanuu qophaa'aniitiin jiranii miti baay'ee lamaanuu qophaa'aniitiin jiranii.
So miliyoonaan namni content creator namni ta'e online irratti hojjedha focus godhatee hojjedha wanni jennuuf kanaafi namni miliyoonaan yeroo tokko keessatti hojjechuu akka danda'u asirraa ilaaluu dandeessan. Hojiin online soba warroota jettaniif deebii isiniif ta'a. Namoota 27 ol badhaasota 27 ol namoonni qarshii xiqqaarraa kaasee hanga qarshii guddaatti kan ittiin badhaafamaa turanidha jechuudha. Saraawwitu Fiqireetu dubbataatiin jira. Dhuguma waancaadha. Namni waggaa tokko keessatti hojjetaatiin ture kontentii mimmiidhagaa hojjetaatiin ture. Firii namoonni guyyaa tokko keessatti qarshii barbaadan amma sirraa baradhaadha. Waggaa tokko keessatti sirriitti hojjettee cimtee hojjetaa turte guyyaa tokko keessatti badhaafamta jechuudha. Akka kanaa jechuudha. So G Power TikTok Creative Award of the Year egaa isa kana nutti agarsiisa. Eenyu talaata? TikTok Creator of the Year for the G Power TikTok Creative Awards of 2025 to be announced in 1, 2. የ2025 የጂ ፓወር ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ አሸናፊ Adonai. Anis kan waa'ee game ture. So content creator of award ida. Egaa creator award bara kana isa kanadha jechuudha. TikTok creator award bara kana kan bara 2025 Adonai Saggit jechuudha. Saggitoodhaan giddumaan jechuudha. Filtiidhaan gagabamman saggateetiin kan asii ga'edha. So Saggit jechuudhaan beekama jechuudha. So isinis brandii mataa keessanii content creator yeroo taatan brandii mataa keessanii qabatanii yoo dhuftan haala kanaan egaa bifa miidhagaa ta'een dhumni keessan sirriitti toluu danda'a jechuudha. So online irratti hojjedha. So ceremony irratti jiru. So yeroo ni mooya argitanii yoo hojjettan namni baay'een viidiyoon kan koo kan TikTokidhaa ilaalamaan jiru kan YouTubeidhaa ilaalamaan jiru mucaan kun bara yeroo dheeraadha kan hojjetaatiin ture garuu al tokko siif galma gahuu danda'a malee al tokkoon bara tokkoon miliyoonara ta'uu hin dandeessu yookaan immoo galma gahuu hin dandeessu yeroodhaan booda jechuudha. Egaa furtuu konkolaataadha argateetiin jira fudhateetiin jira harka isaa gaheetiin jira konkolaataa bara kana badhaafameetiin jira TikTok Creator Award bara kana Adonaitu fudhatee jechuudha. Kennamaafii jira egaa furtuun kennamaafii jira kan makiinaadha. Badhaasota kana qofa osoo hin taane badhaasa sadiidha kan mo'ate. Baay'ee badhaasa sadiidha kan mo'ate. So badhaasota garaagaraa mo'ateetiin jira jechuudha. For his car, for winning the TikTok Creator of the Year for the G Power TikTok Creative Awards 2025. Egaa haala kanaan salphumatti mo'ateetiin jira jechuudha. So isinis hojiiwwan akkanaa kana hojjechuudhaan galma gahuu ni dandeessan. Gandummaadhaan wanta hin taane gochisuuf kan isa walirratti hojjechuu osoo hin taane gandummaadhaan wal arrabsuu wal xiqqeessuu osoo hin taane akkanumallee siyaasaadhaan wal qoqqoodanii wanta hin taane walirratti raawwachuu osoo hin taane hojiiwwan bal'aan jiran kan onlaayinii kana irratti hojjechuu dandeessan. Keessattuu content creator yoo taatan yeroo ammaa kana biizinasatu jira. So biizinasatu jira. Garuu namni keenya wanni guddaan maalidha? Biizinasa isaa har'uma harkaan qabu qaba. Asirra rakkoon ati lafa'ee itti dhamma'ee bu'aa baay'ee argeetiin galma gahuu hin barbaadu. Har'uma galma gahee har'uma qarshii san ijaan arguu qaba, har'uma hojjechuu qaba, har'uma birrii san fudhachuu qaba. Kana kaayyoon namoota baay'eedha. Hojii onlaayinii kanarratti baay'inaan waan hojjedhuuf kana isiniif ibse. So badhaasonni kunniin 25 maal fakkaatu kan jedhume
Egaa akkuma ilaaltan jechuudha duratti ilaaltaniitiin jirtanii TikTok Creator of the Year egaa Adonai fudhateetiin jira jechuudha. So dameedhaan haa ilaalu eenyu akka mo'ate jechuudha. So qarshiiwwan kunni qarshii xiqqaa miti miiliyoonaan biiliyoonaan so kan mo'ataatiin jiran makiinaa tokko mo'achuu jechuun maal akka ta'e isinimtuyyuu hubachuu ni dandeessanii garuu hojiin onlaayinii hin jiru hojiin hojjetamu hin jiru wanti jedhamu content creator hangam value guddaa akka qabu baay'een keessan asirraa hubachuu ni dandeessanii. Egaa gama biraatiin immoo kan damee biraa immoo funniest comedy creator meeliidhaan immoo kan mo'ate Dominate Nurii kan jedhamudha. So akkanumallee fiimeeliidhaan immoo kan mo'ate Nitsuu kan jedhamtudha. Content creator isheenis inni biraa immoo best social impact content kidhaan kan fudhate Dr. Abiyyiidha. Baay'een keessan ni beektan miti waa'ee fayyaa irratti akka gaariitti kan hojjete badhaasa argateetiin jira. Dr. Abiyyi kan jedhamu kun jechuudha. Innis Dr. Abiyyi Taaddasaa jechuudha. Best health and medical informative content irratti illee fudhateetiin jira jechuudha. So badhaasota lama argate jechuudha. Adonaitti aanuudhaan badhaasota lama kan argate Brook News kan jedhamu ni beektan miti isa dha jechuudha. Inni biraa immoo iStore by Sophie kan jedhamu ni beekama. Innis የዘመነ አዋርድን fudhateetiin jira. ቲቸርታኒን ኤስቲሚዳን ፍራቴቲን ጅራ ቲቸርታኒን ባይን ከሰን ቤክተን ጀዴት ያዳ የኪያ ቤተሰቦች ከጀደሞ ክሬቲቭ ኤዲቲንግ እንደ ኢፌክቲቭ ሞ የኪያ ቤተሰቦች ትፍራቴ ኤጋ የሮ ባይ ኤዲቲንግን ቫልዩ ቀባ ግራፊክ ዲዛይንን ቫልዩ ቀባ የሮ ሲን ጀሩ ወንቶታ አከና ከና ፊ ነሞን ኩኒን ጨራ ነሞታ ፊ ንወጀተኒ አከን መለ ሞ በዳሱን አከና ኩኒን ሌሮ ዱፋን ረት ህርማተኒ ኒሞ ያቱ የቹ ሶ ኮንቴንት ክሬተር ቫልዩ ጉዳ ቀባ ረት ወጀዳ ሲን ጀቹ ዳፊ ከነ ከነ ሲን የሳተን ጅሩ ቤስት dancer kan jedhame immoo Daawit Taayeeti. Akkanumallee best muuziqaan inda producer kan jedhameeti Mattaafariyaadha. Baay'een keessan ni beektan jedheeti yaada. Akkanumallee best traveling content irratti kan hojjete Saayaa Itoophiyaa baay'een keessan travel gochuudhaan egaa damee kana irratti illee hojjedhaadha warroonni dandeettii akkasii qabdan travel gochuudhaan bakka adda addaa vloogiiwwan adda addaa hojjechuudhaan bakka adda addaa agarsiisuudhaan guutuun Oromiyaadha miidhagduudha. damee kana irratti namni hojjenne damee asirratti hojjetanii focus gootanii travel gochuudhaan bakka adda addaa agarsiisuudhaan vloogiiwwan adda addaa hojjechuudhaan bifa miidhagaa ta'een content creator cimaa ta'uu ni dandeessan jechuudha. Damee kana irratti focus godhaati hojjedhaadha. Inni biraa immoo best review contentidhaan kan mo'ateedha. Egaa inni biraa immoo best informative contentidha. Information adda addaa namoota kennuudhaan kan beekamu Brook News bara kana mo'ateetiin jira bara darbe nama biraatu ture bara mo'ateetiin jira jechuudha. Inni biraa immoo best sport informative contentidhaan kan mo'ate immoo Abii Iyool kan jedhamu ispoortiiwwan adda addaa akkanumallee karaa TikTokitiin dhiyeessuudhaan kan beekamudha. So innis mo'ateetiin jira. Best emerging TikTokerii immoo Shambal kan jedhamutu mo'ate jechuudha. Inni biraa immoo best sports in the fitness for health content kan jedhamudha. Damee kana irratti immoo Daanii Kilaayister kan jedhamutu mo'ate. So Adonai immoo kan biraa kan mo'ate maalidha? Best lifestyle content. Best lifestyle content. Lifestyle isa namootaaf saggixi jechuudhaan saggaxeetiin kan nama dhufedha jechuudha. So badhaasa kanas innis fudhateetiin jira. Best artist egaa kan fudhate Hafeet kan jedhamu isattu fudhate. Adonai immoo ammas badhaasa sadaffaadha inni argate maalidha? Best motivational contentidha. Namoota motivate gochuudhaan Adonai saggiti jedhanii saggaxaati sirriitti bakka gaarii gahuu dandeessanii nama sodaatinaadha sirriitti hojjedhaa kan jedhu egaa isa kanaanis isiniif recommend isiniif godha. Eenyu sodaachuun qabdan hojiiwwan kamiyyuu hojjetan online irratti yeroo baatan toora kaameraa irratti yeroo baatan eenyu sodaachuun qabdanii hojjettanii of jijjiiruun danda'udha. Wanti guddaan bakka hin taanetti argamudha malee hojjettanii of jijjiiruudhaaf tattaafatuun egaa value guddaa qaba jechuudha. Inni biraa immoo Kaaleb Daani'el baay'een keessan ni beektan miti baadiyyaa keessatti jiraachuudhaan jiruuf jireenya baadiyyaa kana kan argisiisu jechuudha. Mucaan kun Dabubii keessatti baay'isee kan hojjetu best tiktoker chief jedhameetiin kan badhaafame chiefii miidhagaa nyaatota adda addaa ni argisiisa kan bu'aa qonnaa irraa argaman kanneen jechuudha. So isa kanadha jechuudha. Inni biraa immoo Naam Fonteedha best live streameridha. Live stream irra taa'uudhaan live stream ni beektanii miti live stream taa'uudhaan geemii adda addaa taphatuudhaan TikTok kana irratti kan badhaafamedha. Egaa awartii kana argateetiin jira. Best inni biraa immoo lifetime awardidha. Lifetime award Yuutinaasitti mo'ate Adonai wajjin wal dorgommii cimaa keessa turanii garuu Adonai mo'ateetiin jira badhaasa konkolaataa. Isheen immoo lifetime award fudhateetiin jirti jechuudha. Inni biraa immoo Cilaaloo awardidha. Cilaaloo awardiin egaa namoota garaagaraa badhaaseetiin jira. Inni biraa immoo G Power awardidha. G Power award kan fudhate ammas Adonaidha. Badhaasa afurii baay'isee badhaasa afur.
Nam tokko badhaasa afur argateetiin jira. So isa kanas fudhateetiin jira jechuudha. Inni biraa immoo Benjii kan jedhamu mucaa ajaa'iba tokko TikToker short movie video of the year kan bara keessatti short video kan ta'e hojjechuudhaan egaa viidiyoowwan miidhagaa muuvii miidhagaa gadhiisuudhaan kan beekamudha. Inni biraa immoo Ismail challenge irratti illee ammas Yutinas marsaa lama fudhatte isinis. So Yutinas Ismail challenge fudhatteetiin jirti. Egaa kana fakkaata jechuudha. Badhaasota 27 ol kaleessa galgala namoonni bashee sirriitti irraa fayyadamaatiin kan turanidha. Egaa dhaggeeffattoota kan asirratti wanti isin hubachuu qabdan egaa namni kamiyyuu yoo hojjete jijjiiramuu akkaataa danda'u keessattuu koontentii kireetarra ta'uun hedduu tokko vaaliyuu guddaa akka qabu isiniif agarsiisuu barbaadeeti. Egaa isinis bara dhufu keessatti cimtanii TikTok irratti hojjechuudhaan kaataagorii yookaan immoo koontentii mataa keessanii qabadhaatii dhiyaadha. Yeroo dhiyaattan koontentii mataa keessaniitii yoo dhiyaattan hedduu tokko irraa fayyadamuu dandeessa. Biizinasa onlaayinii irratti yookaan laayiv irratti argattan qofa osoo hin taane badhaasota kana irratti al tokkoon bakka gaarii gahuu dandeessan. Fakkeenyaaf Adonaay badhaasota 4 ol argate makiinaa dabalatee jechuudha. Badhaasota 4 jechuun badhaasota 4 waliin sassaabate. Kana jechuun cimtaniitii yoo dhuftan egaa yeroo ammaa kun teeknooloojiidha. Teeknooloojii wajjin kan deemtan yoo ta'ee fi hojiiwwan akkana kana koontentii mataa keessanii qabattanii yoo kan dhuftan ta'e egaa miiliyoonara ta'uun ni danda'ama. Asirraa hubachuu dandeessa warroonni hojiin onlaayinii kijiba hojiin onlaayinii asiin bu'e achiin deebi'e warroonni jettaniif isiniif ta'eetii yaada. Namni keenya baay'ee yoo isin barsiisan isiniif kan tolu maalidha? Gandummaatu isiniif tola. Dhugaan isinitti hima Oromoo. Gandummaa wal arrabsuu siyaasa wal qooduu kana kaayyoon keessan guddaan. Asirratti garuu namoonni hojjetan warroonni Habashaa kun bal'inaan hojjetaatiin jiran. So isinis irratti hojjedhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Kanarraa asirratti umureetiin jira. Egaa wanti kana isiniif qabadheef egaa damee kiyyaa wal qabata wantoota an barsiisu wal qabata. Namoota keenya kan afaan Oromootiin hojjetan immoo maaliif achirraa dhabe kan jedhu anaafis akka gankootti keessa gankootti natti dhagameetiin jira. Garuu ijoolleewwan akkanatti cimaniitiin dhiyaatanis hin jiran dhugaa dubbachuudhaaf. Ijoollee kanneen wajjin waliin dorgomuu kan danda'an afaan Oromootiin koontentii afaan Oromootiin cimanii kan hojjetan gonkumaan jiran. Kan itti amanuu qabdanii asirratti fookas gootanii hojjettanii biizinasa kanarratti hojjechuudhaan dargaggeessi keenya namni keenya irraa fayyadamuu qaban dhaamsa kan koo kanarraa asirratti umureetti jira. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf hordoftan subscribe like share gochuun irraanfatina. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hangasitti nagaa keessanaa jiraadha.